Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Ibsi ministiriin barnootaa ka federaalaa rood maap yookaan sagantaa haarawaa barnootaa baase kan ilaaleen falmiin adda addaa dhaga'amaa jira. Kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar gama hundumaarraa namoota dubbise qaba kunoo. Dr. Salaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sagantaan barnootaa yookaan immoo rood maap jedhaniin sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a? Kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti gaheen naannolee seera mootummaa irratti akkuma taa'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Dr. Tola, sagantaa yookaan rood maappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu? Dhimmoonni wanti kun arge waan shantii kaasuu hin danda'a jechaadha. Waliigala kan rood maappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa 5. Inni dura barnoota idileen dura. Kun immoo oolmaa daa'immanii jennee ilaallu kan ijoollee umurii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan abbootii dhuunfaatiin kan hojjetamu jechaadha. Kabareejiin isaatis baay'een isaa naannoo magaalaa irratti kan kennamutu. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarree walqixa hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'anii murteessaa jechaadha. Kanaaf roodmaappiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kuni mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. Kun qabxii tokko. Qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa 1-4 sadarkaa tokkoffaa, kutaa 5-8 sadarkaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa, kutaa 9-10 sadarkaa lammaffaa. Kutaa 11-12 qophaa'ina jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lamaaf hubatanidha. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa tokkoffatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu jijjiiramni amalqalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatamee lammaffaa dandeettii waa kalaquu iskiiliin intarpiroonarshiippii kuni bal'inaan kan hin jirre ta'uu isaa hubatamee jechaadha. Kanaaf waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha. Muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanan dura 2-4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uu isaati jechaadha. Inni sadaffaa kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa 1-8 fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan. Gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin fidu jechaadha. Akkuma duraanii kutaan 1-6 kutaan 7-3 guutummaan guututti sabjektii hundaan afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira. Akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'a jechaadha. Qabxii afuraffaratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin dhimma wal qabatu. Barsiisota akkaataa duratti gulantaa siikaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjisuun akkasumaanis immoo kutaa 1-6 barsiisaa barsiisuu danda'an 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an bifa kanaan qopheessuu kan barbaachisaa ta'uu siikaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata wajjin waa wal qabatu. Kanaan dura qormaata kutaa 8-10-12 kennamaa ture hin beekamaa. Amma immoo kutaa 6-8 irratti qormaanni kennamaa
6-8 naannoo tokko biikoo sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa naannoo murteessaa waan ta'eef kanaaf 6-8 naannoo qopheessaa jechaadha. Bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetiin kutaa daree keessatti ijoollee irratti godhaniin alatti kana kan hundi kutaa 11tti darbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen barumsa dhaabanii gara tiiveetiif gara mana barumsa kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sartifiikeetii argatu. Qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiiveetii kan jooyin godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'a jechaadha. Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kennamee achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen? Inni dhugaa barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuutu irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8 kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Egaa fuula dura afaan kunii hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsaayoota keenya nama hundaa gaafataa cimina keenya gaafataa jechaadha. Roodmaappii kanarratti kiliirrii akkas jedhee kaa. Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8 kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaadha. Tariitii Dooktar Tola isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii yoo akkas ta'e jechuunuu maal barbaachise? Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garagara waan ta'eef barumsa amma yuunivarsiitii wanti hin kennamneef qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha. Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa ka jedhu qaba ture wixineen suni. Afaan Amaaraatti akka idileetitti barsiisaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Roodmaappii kana keessas wixinee kana keessas afaan Amaaraa qofa barsiisaa kan jedhu hin jiru. Wixinichi kan jedhu afaan afran tokko Oromiffan jedhu Amaariffan jedhu waan biraan jedhu. Roodmaappichi kan jedhu ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan Ingiliffaatiin baratu jedha. Kana jechuun mee afaan Oromootti osoo fiduu ijoolleen keenya afaan Oromootiin baratu Ingiliffaa hin baratu. Meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa. Hamma meeqaa? Hamma kutaa 12 hin baratu jechaadha jechaaf jedhu. Afaan tokko immoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jedha. Afaan tokko kan jedhu sun afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Sumaalee ta'uu danda'a, afaan Tigree ta'uu danda'a, afaan Amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kana immoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoo qofa jechaadha. Qormaata kutaa 8 akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaarraa kan ibsamaa ture kan naan dhagahe. Inni lamaffaan immoo namni tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuun fi afaan biyyoolessaa jedhanii akkatti kantu jira jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggoran namni tokko yookiin oofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee sarara wajjin deemu odoo hin taane heera walitti fidee ilaaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufuu takkaallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa ifaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota Oromootti. Dooktar Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dooktar Firdiisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessaa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatiilleedha. Sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roodmaappii jedhameetiin waamamu akkamitti ilaaltu akka nam tokkootti? Sagantaa barnootaa isaan roodmaappii fi noota kaartaa jedhan kana yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf jalqabame. Inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufuu baatus wanti akka baay'isaatti fudhatu waan lamadha. Tokko yuunivarsiitii waggaa 3 ture waggaa 4 gochuun kan kanaan dura yeroo nuti hooggansa irra turre dhiyeessinedha malee waan haaraas miti kuni baay'isaa. Garbiraa immoo self contained free promotion waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru yoo hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'iinsi isaa baay'isa ta'eetoo wanti isa hir'atu jira. Inni tokkoffaani sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa ba'a sirni barnootaa. Heera mootummaa tokko na'umsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeerri tokko
jijjiiruu hin danda'u. Jalqabuma isaarraatti yaadameetitti ka'ame malee uummanni kana naa qoradhu kana jedhee wanti murteessee biyyattiin seeraaf heera qabdi akkasin turre baay'eetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetanii duubatti deebi'e jalqabarratti. Tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeshiyaa dhaquun ergaa hambiraadhaaf malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniif immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'a immoo garuu gadi baasan. Lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qoranni mala isaanis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba. Hir'ina mala guddaa qaba. Sirrina hin qabu. Darbira rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira. Sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye. Sababni isaa sababa galtee, sababa adeemsa baruu barsiisuu, sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee sababa caasaa miti. Caasaa sana duruma barbaadanii itti ka'anii malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga Oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmichi. Kanaafuu argannoon qofachiisaas immoo caasaa wajjin waan arge tokkoyyuu hin jiru. Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaallee kan dhiibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaastan. Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayedha. Amma 8tti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma 6tti gooneetu immoo giddu galeessa immoo 7-8 gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetiin qabdanii kanaaf unutuu hoogganaa jiru. Kanaaf naannoon dammaqii hin jiru. Sadarkaa tokkoffaa 1-8 dhiisiiti maalitti deemaa jira? Universal Declaration in Linguistic Rights Article 24-25 maal jedha? Afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomiis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u. Yookaan ummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka ummatichaa bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati political decision barbaada dhimmi kun. Dhimma afaaniin wal qabateetiin hanqinaatitti wantoota qeeqa roodmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiin jiru afaan Oromoo yoo kan laallu taate afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada? Eera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misoomaa ta'eera. Afaan aadaa, afaan seenaa, afaan dippiloomaasii, afaan saayinsii teekinooloojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti kan baafadha yoo jedhee afaan Oromoo isaantu murteessa miti. 8 nan ga'u ani shoongoo saayinsii teekinooloojii afaan kootiin amma 10 nan barsiisa. Indoo bittaa fufu 12 fudhatu jechuutu jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buusuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa afaan Oromoo amma yoonaattuu taanaan abbaa waan hin qabneef 10 irratti dhaabata ture. 10 irratti haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamii naashinaal egzaamii fudhattee dhaabatti. Amma garuu 10 naashinaal egzaamii hin jedhu. Ra'ee hafuufechaa afaan keenya. Kanaafuu amma 12tti afaan kun barsiifadhaa maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuusaati. Tokko. Kanaffaa afaan biyyoolessaati afaan Amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan Amaaraa afaan biyyoolessaa inni godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi. Kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan Oromoon naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabuutu irra jira maaliif afaan Oromoo afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra. Kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira. Kanaaf afaan Oromoo miidha. Arfaffaa akkaataa afaan Oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin kaa'a dandeettii sammuu ishee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha. Tokkoffaa language acquisitionii fi language learningiin garaagara. Language learningiin idileedha jechuu foormaaliidha. Kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallaatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuu ishee. Yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisitionii garuu nima dandeessi. Maaliif language acquisitioniin amma 5 naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya rakkoo qaba jedhee tayyaadha. Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtuu maaliin bakka buufameetiin sirraa'uu qaba? Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u ummaticha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhukataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee ummatatu gaafata. Ummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waan ta'eef qaama sirna barnootaa waan ta'eef kan murteessu ummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafuu inni kun waan guddaadha. Biiroon mirga uummata kanaa cal jedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu
ilaaluun irra hin jiru. Ummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Ummaticha kabajanii wanta ummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodmaappii kun immoo maqaa isaas jijjiiraa ture. Ganaasa beehitet laa yaallee jedhe dhoksanii baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12 deemee jechuun akka afaan tokkotti jechuukooti. 12 deemee ijoolleen qorumsa fudhattee yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratee kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa ummaticha kabajuudha. Sadaffaa immoo dekilereeshinii liqinsikraayitii addunyaa kabajuudha. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaaffii deebilee garaagaraa taasisaatiin hin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu? Pireezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsiifadhatti nan jaaladha nan dinqisiifadha. Garuu biiroon barnootaa baasisaa ta'uu kan pireezidentiin baasanii bayeessa ta'eetu jiru waan hin hubanne qabu. Waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru. Maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan galuu jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa. Gaafa maandeetiin isaanii 8tti inni ture gara 6tti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessirraa fudhatanii ishinansi barsiifatta afaan kee amma 8tti barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jigsanii maaliin jala dhaabata? Isuma seera mootummaa irra taa'eyyuu yeroo tokko fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsani suni xuruu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaatti amma 6tti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo isaan tola isaaniitiin kadhannee amma 8tti barsiifanne utuma barsiifanne afaan keenya jenne. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha? Afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 8 sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe. Tiraansileetiif fafadha kun fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaatu hin ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha. Uummata Oromoof ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin amannu nuti warra federaalaa amannatu hin ta'in warra kana amanna caalaatidha. Kanaafuu isaantu qopheessee isaan kanatu tiraansileetii godha. Hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harkaan gashiisii jenna. Sana harka gashiisuu dhiibuus immoo caasaa kana hin fudhatiina. Gan qulqullina barnootaa affeektii godhe caasaatu hin ta'in waan biraadha waanta ta'eef Oromiyaan kana fudhachuu irra hin jirudha. Dooktar Firdiisaa Jabeessaa xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa. Beeshi galatooma. Korri biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamuu fi waggaan gaggeeffamu barana Faransaay keessatti gaggeeffame. Waa'ee michooma daldalaaf mata duree adda addaa irratti mari'achuusaa gabaasne turre. Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan pireezidaanti Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattah El-Sisii waliin innaa walgahii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walgahanitti ture. Ergaa bilbilaa 2 kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu. Garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaa irratti waliigalaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaanii miidhaa qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendiraa Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru.
waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii innaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'ee jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Ani immoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti sababiinsaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirraa jedhan. Tiraamp maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhee michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa dhibbarraa harka 2 gaccabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatee onkoloolessaa qabee dilaala dhibbarraa harka 25 dabaluuf turan gara dhibbarraa harka 30tti kan ol guddisan ta'uu dubbatan. Godina Booranaa aanaa Dirree ganda Magaadoo keessatti dhukkuba jiraattonni naannoo Tiittee Gurraachattiin jedhan kan bulchiisni naannoo immoo maqaa saayinsii saandii filaay fakkaataa jedhu namoota hedduun dhukkubsatanii jiru. Dhukkuba kana kan dhukkubsatee ture keessaa dargaggoo Goollicha Diidaa Soraan haasofsiiseera aangootas akkasuma wal duraa duuba dhiyaata. Ideen kun argifachaa deemuun yeroo taphachiyaa namni gadi dhibba koofoo akkasii ideen garamte jiru. Nama hospitaalaan kee jiru amma kana lama 68 hospitaala yaalan lofee. Warri kun namtiittee nyaatmoo nama dhibee wal fakkaatmoo. Nama kun nama gar tokko dhufe aanaa Dirree ganda Magaadoo haheessa dhufu ganda Magaadoo hayoo jennu aanaalee akka Dilloo fa'aa tajaajila jiru tiiteen jennu akka nama jiru yoo arma baay'ee nu wal gaafannu. Namni amma kanaafaa jiru kun lafnishiina lafisaan guddoo akka nama Dirree isa beekamtu haafoonaan leeyanii bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirraa godaanee itti gattachatu. Olo kala lamna ka achirra dhufu don taane nama yeroo roobaa siifatti godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka Niyoo Dilloo fa'aa Dirree gargar galetti hin jiru muluun dhufuu jiru. Atamma tiittees nyaata argite. Tiittee nyaata hin garre lafa dilama gammoojjii ala ta'u weessuu nam nyaataa waan nam nyaata illee kana baatirii hin gartu. Amma hojii asin baatirii waan ta'eef kan qabdan tiittee jijjigaa adaatti wayii gubbaa irraa gurmaa'in naan akka yaa'u fakkaate gadi jijjigadha. Tiittee gachii yoonni lafaan bahin argitu yoo argin kaan ammoo uumas nyaata hubataa akkasumas horii jaala boqotulle wayii nyaata wanni kaan itti mimmiyeessiti. Ammoo dooktarii warri nu roobee nuyi fayyee jiru wanni kun tiitteen kun DL jedhamee warri waan akka tokkotti jira hallinee fayyistiin jirti nuun jedhanii jiran. Hospitaala kana gam kee turte? Bultii digdami jaabulee jira. Agati dhuftu kanatti namni armaan lubbuudhaaf faan jira. Hospitaala keessa nama firii lubbuudhaaf tokko hagaadee haarii firii godhanitti miidhee firii yaa'u jiru gaddeebi'ee arbametti dabarsanii qorichuu kun yaa'anii armagara bidda kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen sun dhibee biri dagatamtee dhibeen sun dhibee amma biseeraatiin ka'uu jirtamullee iyyuu jirraa qorichuu haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee kuma lamaan laakkaa'amu jedhanii fuudhaa jirjeensiin jedhanii jiranii qorichuu kun illee barbaaduma jirraa nuun jedhanii. Warri armi jiru kun abi guddaan ijoollee moo nam guddaa? Warri kun keessa akkati jira. Namni dhufte keessatti argama. Ijoolleen xixiqqoon ganna lama gadiillee jirti. Ijoolleen gan lama shan gadiillee jirti. Namni guddaan gan sottuma shanii haggan shantamaallee jira. Ati nam gan nagamiiti? An nam gan 21. Fayyitee qulqulloofte? An qulqullaa'ee fagoo fayyee tobboleen dubbisuu jira. Gollis guddoo si galateeffadha. Fayyee galatoom. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abroo Bireengee itti gaafatama biiroo fayyaa godina Booranaati. Abroo guddoo si galateeffadha. Tiiteen gurraachi lafa dhufu kunin firondiisalleen fakkaataa jedhaniiti waan hagam namirra ture maal argitan? Uummatii afaan barateetti tajaajiluuti malee wanni kun isaan difilaa jedhanii dhibee leeshumnaas jedhan namatti fida. Kanaan wal qabatee ana Dirree ganda Magaadoo keessatti wanni akkasii mul'attee jirti. Wanni mul'atu kun immoo lafa kootichaa kabakaka qabdu waan akkana keessatti turti. Leeshumnaas jennee laaboraatooriin mirkanoofne haa ta'u malee immoo milikeetiin agarsiisu milikeetuma akkasiiti. Isaan difilaayin kun immoo waan akka diinni gizee nama waraantu dhibee buusaa namatti fiddu kan dhibee kan namatti fiddi dhibeen kun immoo milkeetaanii sun fakkaata.
namni dhukkubsate magaalaa hospitaala Yaabalootti yaalamuu jira. Yaalame immoo fayyee yaalagalu jira. Nulleen achi deemnee uummata illee dubbifnee mariisifnee ulaam hooticha sunirra gara biyya diimtuu takka godaanan waliigallee uummati godaanuu jalqabee jira. Yoomirra jalqabdanii waan kan namirratti argitan agamma nama gamit dhufeetin hospitaala keessanitti akimate. Dhibeetti dansaa beekamtee yookiin akka guutuu biyyittii akkasii jirtuuti neglektii troopikaal diziiz jedhanii dhibee kan keessaa kaa'aman siin jedhe leeshinaasiin kunis tokko duri illee immoo takaan takkeen tokko lama jijiyaan akkasii mul'ata. Dhiyeenya kan immoo haalli inni itti baay'atee xiqqoo itti ol ka'ee jira. Itti ol ka'ee amma gara hospitaala Yaabalootti namni dhufee yaalame bilikeetii waan wal fakkaatuuf dhufee isin taane waan biraatiin yaalame deebi'es jira. Haa ta'u immoo namni walitti qabaadhaan sababa kan sababeeffatee dhufu gara nama 52 ta'a. Namni hedduun isaa immoo fayyee galuu jira. Kaarraallee dhufee yaalamuu jira. Kanaaf wanni jira kana. Dhandhelaallee jettee tiiteen kun maal fakkaate? Kumumatti biinni jira kana middaati. Iddoo isiin torsuun irraati siquun furmaa tokko agooberi raabsinee uummati hubannoo argatee akka agooberi sun jala raabsinee fi jirra. Kulleen furmaata lammeessoo sadeessollee namni milkeessuun irratti argate odoottiin hin turinu dafee man yaalaa deeme yaalam taasisuudha. Kulleen furmaata sadeessoo kanas hojjechaa jirra. Namni tan hawwata ifaan oma argitanii. Namni tokkollee hospitaalatti dhaabbilee fayyaa jiranii tooman taane kan inni nyaatu inni guddinaan namuma horii foor godaanachi bulchirhan hidditi jechuudha. Abroob Dheengee itti gaafatamaa biiroo fayyaa godina Booranaa tan jechuu jira. Abbaa roob guddoo galateeffannaa. Galatoomaa surraatillee. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ganjiitti investimentii oomisha warqee ji'oota 3 booda eegaluuf qophiin xumuramuun ibsameera. Carraa hojii nama 10,000f argamsiisaa jedhameera. Piroojeektiin dhaabbata biyya Ingilizii keefii jedhamuu fi Itoophiyaa jidduutti waliigalteen isaa mallatteeffame kun qorannoon isaa yoo xiqqaate waggaa 10 fudhachuu isaati kan bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dubbatan. Piroojeektiin oomisha albuuda warqee doolaara Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 18 jechuunis birrii biliyoona 6 fi miliyoona 500 caaluun hojjetamu kun aanaa Ganjii Tulluu Kaappii bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan obbo Eliyaas faayidaa inni hawaasa naannichaaf kennu jedhanis ibsanii jiru. Qorannaa gaggeeffame sana keessatti carraa hojii nama baratee fi nama hin baratne gara 10,000 oliif carraa hojii kan banuudha. Qorannaa sana kan agarsiifame amma ammaatti qorannaa waggoottan humnan darbaniif hojjetamaa ture keessattis taanaan qaamni barates qaamni hin barannes naannoo sanaatii hojii sappoortiin isaaf yookiin eeggistaatiin isa ta'u hojii humnaatiin isa ta'u hojii ogummaatiin isa ta'u hirmaannaa baay'ee godhameera. Kaampaanii kanaanis daandii baadiyyaa naannoo sanatti sirree jira. Manni barumsaa ijaaramee jira. Kilinikni naannoo sanatti ijaaramee jira. Utuma qorannaa keessa jiramu gara oomishiniitti yookiin gara oomishaatti yoo seename uummata kanaan tajaajila akkasii kan kennamaa ture ta'uusaa agarreerra. Amma immoo mootummaan federaalaa bajata addaa ramadee gara sanatti kan geessu daandii asfaaltii as keessa qotee darbuurraatii miliyoona kiiloomeetirii 18 kan ta'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasnis kan irraa fayyadamaa ta'u kunneen sanaafis kan oolu qoratamaa danda'u. Hojiin kun baatilee 3 booda ni eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii ni uuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan obbo Eliyaas. Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiruuf lafti sun lafa qullaatti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarra jiraatan. Isaan kanaa fi bukaatota misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti parsantii dhibbachuu hin danda'ama. Aanaa Gimbii ganda naannoo abbaa seenaa jedhamu irratti hektaarree 600 qophaa'eera. Warra hojii qonnaatiin itti fufuu barbaadanii fi beenyaan si'a 2 fi 3 keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa aanarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera. Beenyaan kun gara miliyoonii 600 miliyoonii 4 yeroo ammaatti mirkanaa'ee kaampaaniin sun akka kaffalu gara sanatti darbaa jira. Yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti gaheen kaampaanii Ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75 yommuu ta'u kan biyyattii immoo 25 qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni Ingilizii albuuda warqeef koopparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasuu Tulluu Kaappii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015tti kan mallatteesse yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Forchuun jedhamu gabaasee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.